waan tokko tokko wanta isin barbaachisu waan tokko tokko qopheeffadhaati lafa kaawwadhaa jechuudha. Keessattuu warri boorsaa hin bitanne jechuudha. Boorsaa uffatatti naxxan jechuudha. Warri hin bitanne boorsaa sanallee bitadhaa lafa kaawwadhaa jechuudha. Maalumaaf obboloota koo of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Akka itti baan beeku malee akkaataa itti galan hin beekan jechuudha. Waa'eedhuma lola bichaaf osoo hin taane maalumaaf of gatuun gaarii miti. Yookiin ittiin madaamoota faana walitti bu'anii kallattii adda garaatiin diingata akka itti gallu hin beeknu waan ta'eef of gannee taa'uun gaarii miti. Sanii fi waan sirreeffachuu qabdan sirreeffadhaa. Qarshii sarka keessanitti hin dhabina. Ashamaa harka fuunee nageenyii fi jaalalli waaqayyoo lafa jirtanitti dachaa isiniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha. Inni nagaa keenya baay'isee waaqayyoo naa eebbifamu. Tole maatii obsi kaayyoo warra hin taane immoo maatii kiyyatti dabalamaa subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalamaa akkasumallee like naaf godhaa share naaf godhaa. Warri viidiyoon kun isin bira qaqqabe immoo aga xumuraatti naaf dhaggeeffadhaa jechuun jaaladha. Tole obboloota koo akkuma beekamu wantoota amma sosocho'aa jiru jookittiin immoo Israa'elii fi Iraan gidduu wanta jiru hundumti keessanuyyuu wanta adeemsifamaa jiru hundumti keessanuyyuu hin beektu. Isarratti waan hin beekeef waan hin beeku tokko waan hin dhageef waan hin beeku dubbachuun barbaade jechuudha. Ijoolleen Joordaan keessa jirtan jechuudha. Ijoolleen Joordaan keessa jirtanii ana dabalatee jechuudha. Gidduu jara kana lamaan akka jiru hin beektu jechuudha. Joordaanii Israa'elii fi Iraan gidduu akka jirtu hin beektu. Sababii kanarraan kan ka'e baay'ee sodaachisaa jira jechuudha. Joordaanii baay'ee sodaachisaa jira. Sababiin isaayyuu jechuudha. Iraan akka samoona kana Israa'el rukuchaa jirtu hin beektu. Takka taatee jechuudha. Dheengaddaa kaasee dheengaddachaa nu kaasee har'a ganamallee gara bariitti aanee jechuudha. Ilma dhageessu hin beektu jechuudha. Akka rukutaa jirtu Iraan akka barbareessaa jirtu Israa'elitti akka darbachaa jirtu hundumti keenyaa hin beeknaa jechuudha. Warri Joordaan keessa jirtan hundumtuu hin beektu kana jechuudha. Gurraa qabdu jechuudha lolli kun akka jiru. Haa ta'u malee maal dubbachuu barbaadde yookiin immoo dhaamsi kee maalinni yoo jettan jechuudha. Guyyoottan lamaan darbee kaleessa malee dheengadde natti fakkaata jechuudha. Gaafa dhukaasni akka malee dhuka'e jechuudha. Gara sa'aatii 10tti jechuudha. Gaafa san jechuudha. Gaafa Iraan Israa'elitti darbachaa turte Joordaan jechuudha. Wanti Joordaan sodaachisaa jiruu fi wanti warri Joordaan illee sodaataa jiraniif jechuudha. Uummanni achi keessa jiru wanti inni sodaachisaa jiruuf inni guddaan irratti xiyyeeffame jechuudha. Irraa kalakkalaa turte jechuudha. Gaafa Iraan Israa'el darbattu irraa kalakkalaa turte jechuudha. Carariidhaan jechuudha. Akka darbee Israa'el rukunne irraa kalakkalaa turte jechuudha. Joordaan. Sanii fi Iraan baay'ee Joordaan irratti xiyyeeffattee jirti jedhamaa jira. Baay'ee taartee irratti xiyyeeffattee jirti jedhamaa jira. Maaliif meeshaa ishiin gara Israa'elitti ergite carariidhaan rukuttee irraa deebisaa turte jechuudha. Sababii kanaan iyyuu yaadattuu taate sababii kanaan iyyuu dheengaddaa gaafa ishiin irraa deebistu Israa'el irraa gaafa ishiin deebistu Joordaan keessatti bu'ee ture jechuudha. Ammaan keessa osoo hin taane magaalaa wayii achimmaan irraa kan fagaatu jechuudha. Bu'ee ture jechuudha fanjiin jechuudha. Sanii fi baay'ee itti aartee jirti Iraan Joordaanitti. Kanarraan kan ka'e Joordaanii rukutamuu shi'iin oolu Iraan rukuchuun shi'iin ooltu kan jedhamu baay'ee sodaa uumee jira jechuudha. Uummata biyya kanaa keessa jirutti baay'ee sodaa uumee jira jechuudha. Kana bicha osoo hin taane mootummaan Joordaan gara Israa'el goree jira jechuudha. Kana hin beektu jechuudha. Gara Israa'el goree jira. Wantoonni dudubbatellee jira jedhaa jiru. Sanarraan kan ka'e uummanni biyya kanaa baay'ee sodaachaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee sodaachaa jirra. Maaliif jennaan baay'een keessan miidiyaa warri hordoftan jiraachuu dandeessu. TV isaanillee warri isaan faana ilaaltan jiraachuu dandeessu. Hin beektu kana jechuudha warri ilaaltan jechuudha. Saniif baay'ee waan nama sodaachisudha. Sana keessatti waan hin dubbachuu barbaade jechuudha. Nuyi ofiin hin dandeenyu kan nama eegu waaqayyoodha. Baases kan nama nagaadhaan nama galchu waaqayyoodha jechuudha inni ijoon. Haa ta'u malee waaqayyoon gadittis immoo abbaan of eeguun barbaachisaadha. Wanta tokko tokko fakkeenyaaf jechuudha fakkeenya isiniif kaase jechuudha.
yeroo Beeruutiin rukutamtu jechuudha. Otoo Beeruutiin rukutamin otoo itti darbachuu hin jammarin inqisiqqaasa hin jammaree ture jechuun Beeruutiin rukutamtii warri Beeruut keessa jirtanii wanta qabatanii galuu barbaaddan sirreeffadhaa rukutamuu fi itti dhaadachaa jira minaamin jedhanii turan jechuudha. Warreen yeroo sana qaxalee ta'anii boorsaa isaanii bibbitatanii qoqophaa'anii yeroo dubbiin hammaatutti keessaa kutan jechuudha. Baay'een isaanii hin beektu jechuudha. Warri keessattuu waasaappii hin qabne sumaan dhaamsi kiyyaa warri keessattuu waasaappii hin qabne ana dabalatee waasaappii banadhaa. Waan hin barbaadifu waasaappiin sirriidha waan ta'eef waasaappii banadhaa jechuudha. Ana dabalatee jechuudha. Innaa ijoolleen yeroo sana waasaappii qaban waasaappii allokeeshiniidhaan akka mootummaan dhufee manaa fuudhaa ture hin beektu jechuudha. Otoo jarruu hin beekin jechuudha. Jala qophaa'anii boorsaa isaanii sirreeffatanii jechuudha. Kanaaf nutis immoo warri Jordaan jirru of gatoo hin taanu jechuudha. Maallaqa sarkatti qabadhaa. Maal isinitti fakkaate yoo malee dubbiin hammaatee illee dhufe jechuudha. Wanta dubbichi gara kanatti garagalu akka dubbatan yoo ta'e dubbiin hammaatee dhufe illee tikkeetti mataa keessanii kutattanii galtu. Yoo kittiin waanuma ta'e falassamtanii nama du'e illee jettanii u'uu jettanii hojii dhabdanii jechuudha. Tikkeettuma mataa keessanii illee kutattanii birriitti kennitanii siisteemiidhaan harkaallee bahuu dandeessu. Sanii fi maallaqa harka keessanitti hin dhabiinaa jechuudha. Maallaqa ji'a lamaa haa ta'u harka keessanitti hin dhabiinaa ijoolleen Jordaan keessa jirtanii jechuudha. Of gatoo hin ta'ina tokko isa kanaadha jechuudha. Maallaqa harkaa dhabuun gaarii miti. Warri boorsaa hin qabnes immoo boorsaa bitadhaa. Wanta qabannee galle jettanii yaaddanii qopheeffadhaa lafa kaawwadhaa. Yoo nagaa ta'aates itti fuftaniiti hojjettattanii gaafa galtan fudhattanii galtu wanti isin jalaa ta'u tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo immoo dubbiin hammaate immoo keessaa kuttu. Kanaafiyyuu of gatoo ta'uun barbaachisaa miti. Maalumaafuu of eeguun nu barbaachisaadha. Kan nama eegu Waaqayyo inni hundumaa danda'u isaadha. Haa ta'u malee immoo yoo nama fakkeenyaaf dubbiin hammaatee bakka mootummaan ijoollee isaa yaafachuu barbaade rakkisaadha jechuudha. Lafatti waan hin qophoofneef harka keessan raaftanii galuudha ta'a jechuudha. Akkuma Beeruut sana mootummaan ijoollee fudhachaa ture mitiire ijoollee baay'ee fudhachaa ture miti mootummaan Itoophiyaa guuree galchee mitiire yeroo sana. Akkasuma wanta akkasii asitti illee horsee wanta akkasii illee dhufe jechuudha. Lafa jala qophaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo akkasitti nama fayyada waan ta'eef wanta isin barbaachisu lafa kaawwadha. Ganaan galaa ganaan as turaa ganaan minaaminii hin jedhina. Yoo nagaa ta'ee turtanis booda fudhattanii galtumaa wanti isin jalaa ta'u isin jalaa samu hin jiru boorsaan waan ta'eefuu jechuudha. Sanaafiyyuu sirreeffadhaa keessattuu daddabaleen sinitti maallaqa of harkaa hin dhabiina. Maallaqa of harkaa hin dhabiina. Maallaqa ji'a lamaallee haa ta'u ji'a tokko haa ta'u wanta tikkeetti illee tarii wanti tokko nama mudatillee itti fayyadamuudhaaf nama barbaachisa jechuudha. Saniif maallaqa of harkaa hin dhabiina. Isiniin jechuun jaaladha. Lafa jiraatanitti immoo inni guddaan Waaqayyoon kadhadhaa akka amantii keessanitti Waaqayyoon nagaadhaan akka isin baasetti nagaadhaan akka nu baasetti deebiseen akka nagaadhaan nu galchu Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoon hunduma keenya iyyuu haa gargaaru. Viidiyoon kun immoo aga xumuraatti naaf ilaala. Warri isin bira qaqqabe aga xumuraatti viidiyoo kana naaf dhaggeeffadhaa naaf ilaala. Yoo isinitti tole immoo laayik godhaa. Waan tokko keessaa hubattu jedhetanii hojjedhe maaliifini wanta tokko dhageenyaan jechuudha keessaa fayyadamtu namni jechuun Isanni tokko beeku inni tokko hin beeku. Isaan hin beeku isin hin beektan isa hin beektan hin beeku. Akkasumallee isa isin dhageessanii ani dhaga'u sana dhaga'u immoo isin dhageessan jechuudha. Kanaafini waan illee maatiin illee na haasa'an jechuudha. Asumatti maatiin illee hin haasa'an waan tokko waa hedduu dhagaa jechuudha. Dhugaa miidiyaa bichaa irratti osoo hin taane TV isaan fana taa'in ilaala jechuudhani. Waa hedduun dhagaa jechuudha. Isaanis mana keessatti hin haasa'an waa hedduun dhagaa. Saniif hanuutti illee keessa giyyatti dhugaa Waaqayyo. Waan Waaqayyoon akkuma nagaan fidee as naqaetti nagaan deebisee nagalchee yeroo hundumaa kadhannaa koo keessatti Waaqayyoon nan kadhadha dhugaa maaliifini barichi ulfaataadha bakka barichi ulfaatee baratti namni garaa walitti jabaateedha. Unkaan mootummaa miti biyya miti abbaaf ilmooni yeroo itti garaa walitti jabaateedha. Sana keessatti immoo kadhannaan immoo barbaachisaadha. Lafa jirtanitti kadhadhaa Waaqayyoo keessaniin kadhadhaa isiniin jechuun jaaladha. Dogoggora jiruuf immoo na of galchaa. Bye bye.